Nooru harka fuunee daawwattoota keenya attam jirtu daawwattoota koo kun ODM dha. ODM har'aa keessatti xiyyeeffannaan koo ammas gara dhimma shororka karaa teknooloojiitiin ta'u kana ogeessa teknooloojii jechuun danda'ama istaatishiyaan kanarraa miidiyaa koo irratti kan wal isin barsiise. Barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee duraanii amma biyya alaa kan ta'u. Qeerroo Gammachuu Abdiisaa Atoomsaa toorarraa kanan qabu. Yeroo darbe viidiyoo daqiiqaa 10 ga'een caalle tokko gaafa hojjennu baay'een keessan baay'eetti akka onnattanii waan kana nu deddeebisi nu agarsiisi waan jettan tokkotu jira. Kanaafan ammas yeroo hojiirraa isa dhaabeetanii isinii dhiyeesse daawwattoota keenya maaltu adeemaa jira miidiyaa hawaasaa Gamme tole jettee ammallee naa dhiyaachuu keetii fi maqaa daawwattoota koo kanaatiin si galateeffadha. Ayyeen galatoomatis. Ana caalaa situu fuuleffatee qorataa yeroo ammaa kana waan akka cyber security jedhamu kanaa waan waa tokko haak godhanii fudhachuu kanaa isa kana qofa miti wantoota qollofame yookiin waan ati paaswoordii keetii uffattee kaa'attee hiikanii iccita ilaaluu kanarratti keessumattuu tarii quba qabaattaa hin dhiistaa hin beeku waan mootummaan Itoophiyaa gochaa jiru yeroo ammaa keessatti keessumattuu sirna Dr. Abiy Ahmed jalatti biyya amma bulaa jirtu kuni gama teknooloojiitiin hojii hadamsuu isaan hojjetaa jiranii hamma danda'ametti biyya keessaa odeeffadheera. Biyya keessaa wanta odeeffadhee qabu keessaa akka madda kootti biyya Chaayinaaf biyya Israa'el bal'inaan akka isaan gargaaraman yookiin akka isaan fayyadamanidha kan isaan naa ibsee madda koo. Kanarratti maallaqa guddaa mootummaan Itoophiyaa akka baasu beektaa'ii naan jedhee namni madda kana naa kennu keessumattuu naannoo tikaarraa namoota hojjetan keessaa. Kanarraa kan ka'e birrii baay'ee qacaranii fidanii wanti baay'een feel godhaa. Wantoota biyya alaa irratti aktiivizimii biyya alaa keessatti ta'u keessatti ijoollee taargeet godhanii ergaan isaanii gara Itoophiyaatti akka hin facaane fa'aa akkaataa itti ji'oogiraafii limiteeshinii godhanii akkaataa isaan itti dha'an kana yaalii waan jira jedhaa. Irratti baajata guddaatu ba'a jedhee kanaaf immoo biyya keessatti sooshaal miidiyaa irratti ijaaramanii duulaafis wantoota aktiviitii adda addaa biyya alaatii namni waamamee tireeningii adda addaa iccitaan kennamuu fi aksesii akkasii irratti kan bobba'an jira. Lola isa nama ajjeesu yookiin lolli jiru lola guddaatu jira. Lola teknooloojii ammayyaa kanatti akka jiran beektaa laatanaan jennaani yeroo darbe immoo aniifati waan gaarii tokko jalqabneera waan ta'eef waa'ee akkaataa biyya keessatti ijaarsuuwwan jiranii waan gama teknooloojiitiin taargeetii isaanii akkaataa isaanitti nama adamsanii nama dhaan nama ajjeesan maqaa adda addaa abbaa akkasii gumaa guddaa abbaa maalii abbaa torbee waan adda addaa feek akkaawuntii hedduu ijaaranii namoota illee akka isaan galaafataa jiran biyya keessatti. Kanaan wal qabatee waan iccita waan baay'eedha kanatti yeroo darbe dubbatte gamme isa itti fufiinsa marii sanaati amma daqiiqaa muraasa yeroo arganne keessatti akka haasofnu kanan barbaade gamme haalli qorannoo kee yeroo darbe waan tokko akka ilaalaa jirtu sanaaf madda kan ta'u wantoonni tokko biras kan jiru biras kan jiru wantoonni tokko qabatamaan wantoota investigeet goote wanti jiru jiraafanii wanti sun amma asirratti baasuun barbaachisaallee yoo ta'uu baate mee walumaa galatti maali ajandaan kee galmi kee wanta kana qorachuu irratti gadi taa'uu kee wantoota namoota akkas godhan kana keessa seentee ilaaltee rakkina isaanii irraa yookiin gocha hamaa gochaa turan irraa akka maa'inni gama kanaatiin immoo tarii mudannoon ergasii irratti ka'e yoo jiraates gama miidiyaa hawaasaa kanaan duratti waan barbaannuuf sanarraa jalqabna. Itti galmi kolleen dheerata akka dhachituun ga'een dura waa'ee wantoorratti haala ji'oogiraafikaal lookeeshinii irratti hundaalatanii kan biloog gochuu wantootuma akkuma wantoota wal qabata akkaataa akka nama beekaa sanaatti yoo dubbachuu baadde eeriyaa tokkotti akka wantoota tokko hin galle fakkeenyaaf feesbuukiin machaanaa keessatti hojjetu IP wantoodhaan VPN maaliin gargaaramna akkaata tiriikii wal fakkaatu akkaata. Warroonni kaan irra jireessaa algooriizimiidha.
Sidufee algoritmii isaa namoonni hedduun keenya wantoota different gochuu waan dandeenyeef hin miidhamne akkaadha. Seenaa kana gadi fageessee akka beeka sanaatti dubbachuu hin danda'u akkaadha. Namoota itti qabaatiran namoota dandeettiin naan qixxee yookiin namoota naa gadi waan ta'aniif gara isaa irrachuun ani caalaa kan na salphate istiraakcharii jiruun beeka. Istiraakchariin jiruun beekachuun waan mootummaa hundeesse na bukkeetti hundaa'e akkaadha. Hedduun isaa atleast waggaa tokko keessa beeka wanticha callisee waan haasee kudhaa hin taane mootummaas na beekaanis mootummaas beekaa kanneen kana irra jiranis beekaa gatee jechuudha. Kallattis beekaa waan ta'eef ijaarsicha beekuu fi eenyu akka ta'e waan beekuuf taargeetii koo beekan taargeetii koo rukutuu hin danda'a akka salphaatti jechuudha. Kana waan ta'eef waan baay'inatti ulfaatu akka miti. Wanta akka hojjetamuuf deemu akka odeeffannoo gahaa hin qaban dudduuba kootii odeeffannoo mootummaa keessaa dhugaan dubbadha. Barataa ta'eef na qaba akkaadha. Eegguutti viidiyoo kophaatti waraabamu jira gammachuu waraabamtee naan jira waa baay'ee jira akka waan ta'eef odeeffannoo waan hin qabu saarata jechuun naaf salphaadha akkaadha. Na deemsa biraa deema akkaadha. Wanti baay'ee dheerachaa deema akkaadha. Wanti kun ijaarsa fidaatti akkaadha. Waa'ee moo'ee torbaffaa waan jedhu jira sana fiduuf deemaa akkaadha. Dhimma kana siin kaase yeroo biraa. Na ijaarsa kanaatti deemaa akkaa jira akkaadha. Na wantoota kana adamsatti hin jira warra feesbuuk kanarraanis adamsaan jira isaanis namoonni ergaa jiru namoota manaa wantoota badaa gana wantoota taaneef gaafa isaan dhufan waan godhun qabu waan ta'eef feesbuuk isaanii itti seenuun dirqama ta'a akkaadha. Tirikii salphaadha kan gargaaramuun manaaf banu akkaadha. Yookiin lafa isaanii jiran baasa mana isaanii faan baasa buraayyuu faa jiru kattaa faa jiru suuraa isaa ergaa agarsiisu kan jaalmarroo jira kan fakkaadaa jira kan gollicha jira. Gaafa wantoota garuu eeriyaa isaa gaan baasu taa'ee kolfuun jalqabe qaallittii fa maal fa'aa akkana jira akkaadha. Waan akkana finfinnee naanna'anii jiru warroonni maqaa inni dheerata wantichi akkaataan isaa akkaan information isaa baay'ee dheerata akkaadha. Maal tokko barbaadee fi burjaajii muufidha. Wantichi albaa barreeffama irratti lola dirree lolaa luuzi istiraakchariin jedha. Luuzi istiraakchariin kun istiraakchariin wallaaqa wayii uumuu barbaade mootummaan. Waan malafatti uumee jiru akka kana jechuudha. Luuzi istiraakcharii kanarratti inni kaan woboota, inni kaan oppiidiyoota, inni kaan maaltaa, inni kaan sanataa nama tokko tokko wanti baay'ee qaba. Fakkeenyaaf namoota hin baase amma gurbaan tokko dhiyeenya amma dhiyoo ta'an ture bilbila sadii qaba. Bilbila sadeenuun feesbuuk garaagaraa qaba. Utuma wajjin haasoo feesbuuk gosa kamiin galtaa naan jedhe. Isa kanaan galtamu isa kanaan galte sodaatee haasaatti jira. Feesbuuk kudhan 20 qabu. Sagalee as bukkee jiraachuuf malakkaadha. Sagaleen sila si erge kaarattidha. Kanneen biraa kanatti waa baay'eedha wantichi. Inni kan gar tokko yookiin gara moobuu taata gargala maal taata. Kana ijoollee eenyu akka ta'e na beeku waan ta'eef naanis taayiraa addi kan wajjin haaseera. Waa bisha balee hoteelitti na waamanii buna naaf firnoo wajjin teenyaa somneera. Eenyummaa koo beekus beekuu dhiisuu danda'u warra wajjin haasa'an. Waa baay'ee waan inni itti haasa'e waa baay'ee natti haasa'an. Eegguu sanatti waa baay'ee argadheera. Marsaa lamaffaat keessaa na rukutanii baasan. Gaafan galee ba'uun garuu nama galfadheera abbaa sana. Gaafan jedhu odeeffannoo fudheera waan ta'e sana qabachuun dirqama ta'e akkaadha. Kun waa badaa ta'aa deemaa ture akkaadha. Taphichi baay'ee humnaal ta'e yoo laalta gammaattas gabbii deebi'amu. Waa tokko yaadadde. Utuma ammaasatti abunee faanuweel jedhamu dambidoolloo akka dhaqee ture namichi rukutame maaliin ta'e namni odeeffannoo laaqaa turan akkaadha. Si dhufe jaarsi garuu neetworkii waan hin turree fi dambidoolloo ture dambidoolloo magaalaa keenyadha. Inni achi wangeela barsaa ture maachaa ture. Inni gaafa neetworkiitti deemu namichi nagaadhaa fayyaa nagaa maal jedhe burjaajee kana wanta seetaappi jira kana goonuu jedhama. Waa darbattaa fi wal falmitaa maal ta'a kaatti laaqamaatti akkaa jira. Namoonni akkana gochaa jiran namoota muraasadha. Eenyu akka isaan ta'an baasee rakkaadha. Maalan godaa feesbuuk isaan kan natti argani feesbuukii baay'ee hin qabu waan ta'eef kanuma nama tokkoon cabsadha. Kanuma sanaan naqeettaasa. Odeeffannoo sobaalaadhaaf waa'ee qabu. Kana booddee wal faana asiin abbaateen akka jedhamu hin maxxansaa asiin gumaa guddaa hin maxxansaa asii dabalaan hin maxxansaa asii nyaadaan eenyu nyaaphaan hin maxxansaa wal afaan nama tokko erga. Wal fakkaata qaama mootummaa hunda isaanii hoo beeka. Namoota amma ijoolleen baay'ee sodaachaa turan abbaateen akka barbaadamu sana garee sanas hundoo isaanii namoota gargaaramas beekaadha. Suuraa isaanii barbaadamu sana abbaa barbaadamu kan dabarseeraadha. Maaliif wantichi tapha gaariidha. Sa'aateetti gaafa nama maxxansaafaa jira. Gara qaama mootummaa irra ta'anii booddee odeeffannoo wal fakkaataa gumaa guddaa maxxanseef sun maxxanse wal faana maxxanse ekkaadha. Gumaa guddaa mootummaan hin morma. Gumaa guddaan sun maal ta'ee bee jira? Gumaa guddaan inni sirrii feesbuukichi deektiif ta'e inni duraan jechuudha ifatte jechuudha. Amma sirra deebi'een jedha muddee 12 cufameera. Inni gumaa guddaan inni suni bakka gumaa guddaa ta'u woboo ta'eera abbaa torbe jedhameera. Asii warra akka abbaa seenaafaa warra akka taayee danda'aafaa kun gumaa guddaa kana arrabsu ekkaadha. Gumaa guddaa kanaan godhee jiru dabalaa jedhama. Dabalaa seenaa isaa beektu kaariyoodhaa kaan ijoolleen baay'ee gurbaan akkanadhaa maal waa isaa kaasee natti haa turre sodaatine jechuudha. Maaliif beeku waa isaa gurbicha jechuudha. Achi biyyatti immoo peentee ta'ee galeera. Peentii fakkaatanii waaldaa badhaadhinaa maal jenni warra hundeessan akkaatidha. Warra namoota quunnamee namni natti argaa jiru obboleessa tokko bodii gaardee biyyi gurbicha jechuudha. Kana booddee gurbicha hin qabadheen akkaadha. Karaa hin qabadhee fooltii hojii seeraa waan ta'eef karatti narkaa godhabe bilookna godhee gaafa kallattii biraan qabeen akkaadha. Kanaaf harka laate gurbaan nu barratte. Kanaaf waateef tiriikii akkanaatti itti dedeemaa jira. Namoonni akkana akkanaa kun waan
isaan hin beekan kan isaan taphachaa turan haalli ijaarsa jalqabarratti waan uummata fayyadu fakkaata haalli formeeshinii isaa jalqabiisa hin galtaa faawulisii hojjechiisu waa kana kaasiral baay'ee yaalatta ta'e waan ta'e gaafa leencoo baatii namchi jedhamu gaafa inni wallaggatti kanan taa'ee gaafa inni neetworkiin hin cinne maalii gaafa mormee jalqaba dhugaa ta'e galeen faawul hojjiisaniiru waan ta'eef sobuu dirqama godhaniin kanaaf utuu hin beekne hin galtame wanticha keessatti erga galtee booddee faawulisii hojjisiisa erga faawulii hojjettee bahuu hin dandeessu maaliif iccitiin keenya bukkee jira kanaaf namoonni baay'een akkana galanii al tokko kaaseera haga birrii 17,500 moorzaansiis waan kan jedhu beekaan jedhe miindaa isaaniitiin hin maxxansu namoota kan hojjetan akka waayifaayi firii manatti qabu maal jedhu dhugaa lafa kaafan deema inni takkan deema baay'een deema taanaan iccitii baay'een bukkee jira waan ta'eef kana bashootaa mataasaa kategoriis kana eenyus nan baasan oromoo caalaa warroota piidiyoodhaa fi warroota qaama biraa wajjin jiran dekkaadha wanti baay'een beekaadha wanticha akkaatti deemaa jira namoota sanaa erga 2008 kaasee sirriitti yoo yaadattee ilaalte feesbuukii irratti burjaajeera namoonni yaada wal fakkaataa akkaamti duru oromoon gar tokko ture kabiraan gar tokko ture jechuudha sabboonaan gar tokko ture kabiraan gar tokko ture akkaadha burjaajee ergamame booddee eenyu akka ta'e hin beektu haala abbaa torbee kanneen of fakkeessa jiraate namoota maal jechaa turan gaa'ela diigaatti kan jiran fa'a waa baay'ee kataa turu waan achi wallaa qadamnu al sana yeroo biraa deebisiif kaasuu hin danda'a haala akkana kan uumamaa turu isaan hin beekne kan isaan mijeessaa turan garuu waatee dhufaatti oromiyaa irratti wanti seetaappiin salaba sirratti jiraate dhufaatti rakkaadha kan sodaa guddaa kan hin qabu kanaaf dhiibee baasuu hin dirqame akkaadha kan inni abdu taanaan waa'ee formeeshinii immoo torbaffaa fi jedhu sanaaf dirqama lafa kaayaa tura wanti caalaa tasa jalqabaa kan hordofaatti tura waa'ee immoo torbaffaa kana waggaa meeqaan dura kan nagaa ture akkaadha kanaaf hordofaatti hin jira waan ta'eef completely qophaa'ameeraati waan itti galamedha oromoon completely cabaa isaa kanatti oromoon humna hin qabu gaansitti dubbadha burjaajiin sun kan yaadameef kan jalqaba kan jedhame aaboodhaa fi OPD yerootti wal dhabaa ture yaadatte yeroo biyyatti galekkaadha. Tasgabbiin uumamuuti yaada uummata gar tokkotti luucceessinaa jedhame. Namoota akkana qabanneerra abaluunfaa akkana qabanneerra abaluunfaan buka jira abaluunfaan hojjechaa jira abaluunfaan Facebook irratti aktiivii akkana gooneerra nama keessaa taa'ame eenyuun tokko lama sadii gasii baasa waan dhoksokaan qabu kan. Dhugaan sitaasaa jira jettee miti. Eeyotu immoo siyaabsiise irra jireessaan warroota akkileen dhiyeenyaa finfinnee keettuu midhaga. Eenyuutti hin dabbara akka waan ta'eef nama kana waan tarreessu akka. Maaliif oolmaanaa oolaniiru buna naabdaniiru waan ta'eef na waa baay'ee beekakkaadha. Isaanitti dhimma hin qabu. Gamme dubbii keessi jalaa kutuun dura miti. Dhugaadha aartiklii tokko namni si hordofeera yoo ta'e waa'ee mootii torbaffaa yookiin waa'ee too ofirratti qabu tokko simboolii tokko kan warri biyyaalee fiilmii adda addaatti hojjetan dookumentarii fiilmiitti jalqaban waa'ee mootii ofii isaanii qopheessu waan hojii xinqulaa wajjin wal fakkaatu waan tokko baay'ee abistiraat ta'e tokko barreeffama kee jalatti dubbiseera. Isatti yoon galee iccita baay'ee gama sanaan hojjetamutti yoon galee dhuguma yeroon akkana hin geenye nan beeku. Amma garuu jaarsaa gama sooshaal miidiyaatiin geet godhee amma daawwattoota keenyaa kun waan salphaa miti. Wanti baay'een amma jaarraa nuti keessa jirrutu daawwattoota keenyaa jaarraa qawwee darbeera. Qawween waan primitiiviidha jechuu kootu hin taane waan darbeera yeroo itti darbeera jechuu kootu hin taane isarra caalaa waan ati miidiyaarra teessee hojjettutu isa darbe addunyaa 21st century kanatti galee daawwattoota keenya. Kanaafani amma hojii gammachuun itti jiru kuni hojii iyyamee baratamuudhaaf itti fiiganidha. Hojii salphaa miti. Dafee magaaluu dhiisuu danda'u wanti nuti kana booda mari'annu maaliif wantoota iccitawwan baay'eetu ba'aa jira. Keessumattuu yeroo ati amma abbaa tokko waa'ee seenaa haasofte kan nama gaddisii isaanii damdoolloof gimbii ga'anii deebi'anii keessaa yoo xinnootti boqonnaa akka itti yaadduuf suuraa isaanii as fidee waan isaan jedhan as fidee walitti waan amma ijaarsawwan jiran kan akkaataa isaanitti nama wal nyaachisanii fi holola miidiyaan warra amaaraa dabalatee maanguddoon kun dhukkubsataniiru qabamaniiru butamaniiru du'aniiru waan baay'eetu ture. Baay'ee meen dhaggeeffanna maal jedhan laata daqiiqaa tokko ooluu dhaggeeffachiisee sitti deebi'a.
أنا في زورك يمكن أساسا مكينة غير مكينة بالجنة إذا كنا بدأت أسمع أستمرين ومدى شنو يميزانه يميزانه أدي طيب إذا أبغى politika keessa jirtan Oromoodhaaf jaajjitanii darbaa kan sinii tokko ማለት ምንድነው እርሶ ከፖለቲካ ገለልተኛ ኖት የኦሮሞ ህዝብ ነው የቆሙ ይሄንን ካላት ማስበተኛ ይሄንን አብነት ትምህርት ቤት የሚገነቡት የኦሮሞ ህዝብ ነው baay'ee isaan dhaggeeffachuun barbaachisu baay'ee social media irratti maxxansineera waan ta'eef dhaggeeffachuun hin danda'ama gamme atis waa akka dhaggeeffatte quban qaba isaati dubbattu na yaadachiise kan akkaataatti waa'ee baamantii kana isaanitti maqaadhuman dubbatame jechuun akka durmaa silaa adda baasanii gara wallaggaa kana maqaa kennaniiruu fi maqaa sana social media kanaga garee atamma jettu kanatu qindeessee kana wannoo jedha kanarraa kan ka'e man tarkaan fudhata ijoollee dubaraa 17 maaltu ta'ee wanti qindaa'u kun siyaasa biyya sanaa irratti mana diiguu irratti dhaloota ajjeesuu irratti dhaloota miidhuu irratti waan baay'eedha kan inni hojjechaa jiru tarii hamma ammaatti ati miidhaa akkasii qaqqabsiiseera akkaataa luuxii ispiraakcharii ati jette sana walitti si waamanii namoota kana irratti bobbaasanii miindaa gurguddaa akkasii kaffalanii namoota isaan biyyatti ijaaran keessumattuu akka inni quba qabutti waa tokkootu dubbii fidaa waa'ee ati iddoo buraayyuu sabbataa maal tokkootu waan yaadachiise reef ji'a ja'a hin guunne feesbuukiin fayyadamuutu na dhiya inni dinnaani humna koo ol ta'e humna hamman ishee beeku jira miti hammi obbarsiisan jira akka yoo ta'u baate yuutuubii galanii wanti tokko waan baratan jira obbarsiisee kun humna koo ol taanaani ogeeyyota baay'ee barumsa qaban tarii chaayinaa fi maaloo isaan jedhan warra caalan as laaboraatoorii isaanii oofisii qabu isaan bira dhaqeetan rakkina kana maal jennaan gadi yaasaniitu Finfinnee keessa iddoo kam akka isheen taate waajjirri gamoon iddoon ishee lookeeshinii ishee point out godhanii iddoo irraa yaalamaa jiru akka maal godhanne akka ani naannoo sanatti dhaamsi koo hin deemne akka inni qabamu waan kana godhanii booda keessaan namootan ergee qabadhe maali iddoo waajjira maali kanaa jennaan maarree waajjira cika guddicha kan biyya kanaatti kaa'edha. Achi keessatti sun hojjetamuusaa tarii isaan namni fageenyarraa isaan beeka hin se'anii wantoota baay'eetu jira sun immoo dameen sun immoo gara Naayiroobiitti illee kan darbee oofisiin tokko raawwateeruma kanarratti kan hojjetu akka jiru mootummaan maallaqa namarrayyuu caalaa isa koovidii ammaarra caalaa isaaf akka baasu teknooloojii kana namoota haaggochuu iccita saamuu warri haakeroonni kunii sila waa'ee gaafa siin interviyuu godhuu artikelii tokko dubbise keessatti akkuma kana artikelii sanarraan fudhee waggaa tokko keessatti biliyoona haakersoonni kun warri waa hatan kun akka isaan galii akkasii qabanidha kan rekoordi ta'e artikelii kanarratti hojjetama addunyaatu sanarra gahe mootummaan Abiy Ahmed Bush kun ofii isaatis inni sanarra ture waan ta'eef bila qabsaa'ota gaadii wayyaaneedha kennuudhaan namoota baay'ee sabboontota galaafachiisaa ture waan ta'eef dhiyeenya kana lallabaayyuu ture na'ee batattisaa ture waa'ee laggasaa wagii ilaalchisee itti galagalchee akka waan abaa'oonii laggasaa wagii sana ajjeesisee gochuudhaan waan baay'eedha dubbataa ture Abiy Ahmed yeroo sana garuu bilbila isaa gaadi'uudhaan naannoo lookeeshinii gaaduudhaan kan hojjechiisaa ture keessaa yookiin kan irratti leenji'ee wanta sana hojjechaa ture keessaa tokko itara. Mootummaatti iyyuu isaa jechuun hin danda'ama. Odeeffannoowwan darban keessumattuu mallas jalqaba wareegame suni irra caalaatti baay'ee amanata Abiy Ahmed kana. Maaliif amanataa dabarsee caasaawwan jiran caasaawwan qabsoo Oromoo biyya sana keessa sosocho'an irratti hojii namni kun hojjetu hojii salphaa miti jechuudha. Dabarsee laamsheessu qabsoo Oromoo sabboontota qabsaa'ota dafqa yookiin dhamaatii waggaa 40-50 ijoollee ciccirsiisuu irratti teknooloojiin hammam akka humna qabu nama kana caalaa namni beeku hin jiru.
hojjeteera irra hojjeteera itti ramadamee hojjeteera waan ta'eef ammas baajeta guddaa inni biyya adda addaarra ka'ee utuu dubbannu waa tokkoon as keessa fidee si yaadachiisa yeroo ammaa keessatti deemeet olii gadi maallaqa liqeeffataa jira. Kana kan inni gochaa biyya sana keessatti waadaa galaafa biyyoota adda addaati investmentiin jira lafa kennuun jira iddoon adda addaa kennuun jira kanaanidha miliyoona biliyoona doolaara yeroo akkasii maal akkasii funaanaa irra caalaatti kan inni irratti balleessu garuu maallaqa kanaa warra tikaa kana bitachuu teknooloojii irratti cyber security warra kana waa gaadi'uu danda'an muuvimentii biyya sana keessa deemu bosona kan jiru maal kan jiru warra gaadi'anii qaban warra social media keenya kana immoo isaan saaxilan immoo haak gochuudhaan nama isaa yoo dadhaban illee teknooloojiin itti fayyadamu haak gochuudhaan baay'ee nutti baasu. As teenyee yeessutumti kuni hojiin hojjennu mootummaa sana baay'ee kasaarsaa jira waan hojjennu keessatti wanta sana argachuuf jecha baay'ee dhama'u kunis jira. Gamanumaan tarii ogeeyyoonni IT baratan software engineering baratan cyber security irratti training adda addaa qabanii biyya alaa kana keessa kan ijaaranii dhumallee waan kana irratti jabaatanii qabsoo Oromoo intuu laata waan jedhu baay'ee na hawwaatu jedhan. Lolli gama kanaatiin jiru namni amma yoonaa hin hubanne waan ta'eef. Kanaaf sirni nama kana bulu yeroo ammaa kana keessatti keessumattuu yeroo sabboontota obbiraa yeroo uummata Oromoo dantaa uummata Oromoo boodatti gatee dantaa nafxanyaa fi dantaa mootii torbaaf waa'eetti irratti dhumnaa guyyaa tokko isarratti xiyyeeffatee warroota humna xinqaawotaatiin deggaramuudhaan hojii inni hojjetu ifa baasuudhaaf jira tokko tokkoon sagaleewwan argannes daataawwan jiranis walitti qabnee tokko tokkoon hamma danda'ametti biyyaa kanaanis ifa baasuu biyyaallaa jalqabbii ati jalqabde immoo baay'ee gaariidha. Sabni keenya tarii daawwattoonni kun keenyaa yoo jiraattanii si gargaaruun beekumsaanis wantoota adda addaatiinis isa barumsarra jirta waan ta'eef obaa kee yeroo irratti yeroo barbaada waan hundumtuu gad ta'anii obsaan waan tokko waan teknooloojii tokko. So mee dhiibbaanni fide hamma ammaatti biyya keenya keessatti hojiin hojjete akkamittiin ilaalta akkaataa isaanitti nama taargetu akkaataa isaanitti nama qaban maal beekta utuun biyya baay'een quunnamee ni jira iddoo yeroo isaanitti bilbila sirratti bilbilanii iddoo akkasii deemaa jirtan iddoo akkasii dhaabataa jirtanis doorsaa jira. Inni kun egaa simpliidha waan salphaadha. Isarra kan darbe waan kan biraa qabu. Kan ammoo dandeettii isaa qabaatanii utuu taane dandeettii birriitu qabu. Birrii qabaannaan kunoo Israa'elii bitattaa Chaayinaarraa namni gashattaa oofisii laattaa fi jireenya isaa mijeessitaa fi kumoota miliyoonotatti gadi dhangalaastaa ittiin immoo qabsaa'ota gaaddeetu galaafattaa hiisistaa ajjeessaa jechaadha. Kana mootummaan kun hojjechaa kan jiru sirni Oromoodhaaf hin taane amma ijaaramaa jiru sirni qabeenyaa ofirraa dhiibbatu sirni sabboontota mana hidhaatti naqu sirni yeroo ammaa kanatti ganama kana yoo ta'e mana sibuuti naannoo dhaloota kee jechuun hin danda'ama. Ijoollee dargaggoo lama ijoollee abbaa tokko ijoollee dhiiraa lama ijoollee homaa hin tiineejarii gadi baasanii rasaasatti naqanii walirra naqanii maatiidhaa kennanii ba'an kun maqaa isaanii maxxanseera. Kana hojjetaa jiru hojii jibbisiisaa inhumaan kan ta'e waan dhalli namaa silaa gochuuyyuu hin qabne hojjetaa jira sirni kun. Kanarraa kan ka'e ragaa amma waan gama teknooloojiitiin lolli teknooloojiin dhiibbaa teknooloojiitiin amma kana haaka nama gochuun nama ijaaranii keessumattuu abaa'oo kana maqaa balleessuun duula ta'ee maqaa sagalee isaanii dhageessa. Shaneen kuni nageessa amma waa'ee taayyeefa. Shaneen kuni foon ijoollee wal nyaachisaa foon namootaa wal nyaachisaa wal akkas jechuudhaan maqaa riijinii adda addaatti qooduudhaan wal sana dibuun kuni eessarraa jalqabe yoo jette isa amma aniifati dubbannu waan teknooloojii waan sooshaal miidiyaa waan ijaarsa luuzarratti jettu sanaa irraa jalqabe mee wantoota ta'an gamme tokko tokkoon tarii mudannoo qabdan argitu situ baay'ee isaa beekaa mee daawwattoota tokkotti naa himidha. Ani irra jireessa isaa ani wantoota keessan beekaa qaama mootummaa keessan beeka irra jireessa sana bukkeetti ijaaramu waan ta'eef an biyyaa gaafan bee hidhamuufan ture dhugaa tokko naasaa yagguu abiyyaan gootuun dhufin dura aaba wajjin hidhata qabda inni hidhuuf turani. Erga abiyyaan gootti dhufee booddee duraan TPLF itti duulte inni hidhuuf turani warrumti kanamu wal fakkaataadha.
Erga biyyi taangoo dhufee immoo booddee TPLF fi ABO walitti fidee hidhuuf turan. Isa kana waan jettee waan ta'eef dhugaa isaa lafa ka'a. Waan hundumaa keessatti natti dhiyaatanii baay'ee wantoonni jechaatu naanna shakku. Jechuun akkana ogummaa hamaa qabutti ni shakku. Ka waan ta'eef sodaa akka hin qabne beeku. Inni eeguu sana gaafa na qabeenya deemsanii odeeffannoo harkaa fuddeen deebi'a. Kana jalqabaa kee wanti hojjaatti rakkaadha. Inni wantichi waan baay'ee wallaaqaadha, waan baay'ee fagaataadha. Oromoon waan tokko fudhatti kee wanti hojjennu. Dubbii baay'ee kan beektaa ijaan ija gurraan gurra yoon jettu taanaan lafa dhibee malaas taana rakkisaadha. Dubbii maaliin dhufanii amantaadhaan dhufan. An kan na fayyade amantaan ortodoksii ta'uu rakkaadha. Si dhufee kana booddee waan keessaa beeku uree man baasa akka uree baasuu man barbaada akkaati. Maaliif dhimma amantaan dhufaa tura ammoo amantaa pirootestaantiin dhufaa turu. Amantaa pirootestaantii bakka lamatti qoodaatti deebiin jechuudha. Amantaa warroota seenaasaa badaa bal'isee wantoon jedhu karaa hordofaa irratti beekuu dandeessan beeku. Duraan amantaa ortodoksii godhatanii jiru. Amantaa ortodoksii rukutameera achi keessa rukutaatti jiru warroonni maalummaa Oromiyaa jedhan rukutaatti jiru wantichi. Amma amantaa pirootestaantii turu akkaadha. Amantaan dhufu waan ta'eef waan baay'ee sensitiiviidha. Namoonni jechuun dargaggeeyyiin kana irratti hojjetanii gaafatanii wajjin haasofnu ijoolleen nu mariisan jiru akkaadha. Haala kanaatiin kan qaba akkaadha. Gaafa wantoonni jedhanii hundumtuu wal fakkaatan musliimni jira, pirootestaantiin jira, waaqeffataan jira, ortodoksiin jira hedduudha ijoolleen keenya. Wajjin teenye gaafa haasofnu dhimma kaaraatti fiilguun waan sirrii wal faana fiilgoon akkaadha ijoollee hojii jechuudha. Waama jechuun sa'aatii muraasan dura ijoollee wajjin kan teenye haasaa turre akkaadha. Dhimma amantaarraan kan dhufe tuqamuu qaba akkaadha. Amantaa tuquu odoon ta'e amantaa keessa amantaan filoosofii mataasaa qaba. Filoosofiitti dabalame kan biraani filoosofiin oduunfaa waan ta'eef sanatti fattoqsuun dirqama akkaadha. Kana waan ta'eef irraan tuqamuu akka qaba. Dhimma itti deemaa jiru warroonni oduun hololli feesbuuk irra jiraata yoomillee garuu wantichi kan baay'ee jabaatee deeme hundeeffama ammas nan dubbadhaa yeroo biraan dubbachuuf deema akkaadha. Waa'ee mootor boffaa kanadha. Harmeen kun mootor boffaa irraan taataa maal jedhe kan akkana jedhe kanadha wantichi. Waan kun waa salphaa miti siifaniira. Jalqaba irratti waa dhimma kana sii barreesseen ture naan mormaa turte. Abiyyi beenteedha naan mormaa turte ture akkaadha. Lafa sii kaa'u atumtuu deebitee barreessa akkanaa jettee yaadatta akkaadha. Namoota jechuun hubatan keessaa tokko sidudha. Namoonni baay'inaan hubanne akkaadha. Waan akka deemaa turan garuu karoora waggaa 3 yookiin waggaa 10 yookiin waggaa 43 Oromoo gara boomsuuf akkaadha. Waan akkanaaf deemaa tura. Taadachi garuu sanaan fakkaatu. Haalli xabiisa sanaan fakkaatu. Geemiidha waanichi. Geemii waan ta'eef haala isaatiin hubattu akkaadha. Irra keessa kan ta'e haasaan al tokko haasee jira. Kitaaba kana badaa dandeelleen dubbisu namaaf waan barbaade laadhuu fi kana booddee ittiin maal taata waan jiru matsaafaa tokko irratti barreesseera waan jiru tokko akkaadha. Wambara markabe moo markabe ani seera. Jechoonni isaa jechoota hamaadha. Jechoonni fayyadamu jechoota baay'ee hamaadha extremely. Namni garuu hammeenya isaa ilaalu maaliif hawaasa xonqolaa isaanis beeku. Waan hojjetee maqaa isaa akkanitti barreessu qubee inni fayyadamu irraa kee koombineeshinii isaa maal isaa waan akkaataa inni itti hunda sana ilaala. Gocha isaanii godhan akka xonqolaatti maal akka inni ta'e kallattii wantoota maal akka isaan yaadatan galma isaa beeka. Harmeen kana taata kanaaf fiigaa ture mootor boffaa ta'uuf fiigaa ture. Warroonni bashootaa deebi'anii abiyyi mootor boffaa deegguutu fudhatan akka qabu. Waa'ee mootor boffaa kun waan baay'ee extremely baay'ee hamaadha. Kanaaf ammani of expose godheera addee nama baay'ee salphaatti qabamaadha. Ruumaa kee hidhamu fechaan jira waan ta'eef lafan jiru suudhaadhaaf salphaadha akka hin hidhamu beeka. Odeeffannoo xiqqaa garuu siif laaddeera addee hidhamu. Dhugaa tokko waan uummata baadaa galu nan qaba mataan odeeffannoo tun dabarsiina fakkaata. Waan ta'eef waanti baay'ee hamaa ta'aa deemaa jira. Burjaajiin uumaa jiru, feesbuukitti uumaa jiru, abbaa turre fakkaatanii maal fakkaatanii woboo fakkaatanii tokkoffaa irratti woboon birrii nama hin gaafatu. Dhugaan dubbadha waan dhugaa hawaasa yoo fedhe hawaasa gargaaraa tura malee birrii fedhe dheeraa ta'e inni wanti jedhu carraa makanan natti baasa. Namni birrii gashaa maal jedha nama dursi yoo jiraate daarektee naaju kun naaju wal quunnaman namoonni caalaa hedduun uumamanii dhufaniiru. Akka waan ta'eef carraa kanaan immoo ijoolleen bira akka isaan dhufan dhugaa san lafa kaa'aa. Akka waan ta'eef birrii gashaa maal jee kan nama saamaa jiru woboo kan ta'a dhugaan dubbadha. Kara jaal fakkadaarras adda baaseera kara jaal maruurras kan jaal gullichaan gaafan dhimmi gara wallaggaa jira waan ta'eef irra jireessan kallattii lama irra gaafadheera. Ijoollee lama irra waan akkanaa akka hin jirre. Ijoollee lama illee akka isaan wal dhabu. Dhugaan si dubbadha waa jaal fakkadaaf jaal maruus waan oduun koo wallaaqu malee illee kallattii lamaan gaafan feesbuuk irratti meeqa irratti hin dubbatina wal mormii keessan gada bu'uun jedhe wal mormiin hin jiru waan irratti wal dhaban hin qabu. Kan ololaa ture eenyudha warroota luuz istiraakcharii kan istiraakcharichi guutummaan jeequmsa uumuu fakkaata. Kana waan ta'eef feesbuuk hundumtuu cabuu danda'u qaba warroonni akkanaa istiraakcharii bukkee gaggeera namoota akkana babaaseera jechuudha. Namoota wantoota taargee isaanii neetwork isaanii beekeera akka waan ta'eef warroonni kun yoo xiqqaa ta'e warroonni kun wantoota ta'uu qaba akka hawaasa irraa qulqullaa'uu danda'u qaba akka waan ta'eef waanti baay'ee wal xaxaadha beekan akkati yaadde akkana jeestin waanti istiraakcharii uumuuf baay'ee wantoota jira. Kana cinaatti immoo lolli waggaa 3 labsamee ture akkaadha. Barana koronaa akkanaan jalaa fashalaa'e malee lola waggaa 3 labsamee ture akkaadha. Oromoo irratti jechuudha. Kanaaf guutummaatti hidhatameera kana beekuun dirqamadha. Maaliif ani nama tokkodha naannaa ajjiisuun isaanii waan olleef dhugaa jiru lafa kaa'an qabu. Lolli waggaa 3
kuma laaf dhufeetti mootiin kun dhufa deemee shakkamaatti waan ta'eef Oromiyaa keessa miti Gondar keessa kan jiru Amaaritti amma funyaatti hidhateera. Maaliif hiriyaanni koo Amaaradha kana wajjinuu Lamaadha kan wajjinuu Tigreedha wajjinan nyaadha wajjinan dhugaa wajjinan caffaara nan sirba akkuma isaa namalli koo nan dhugaa si wajjiniin nan nyaadha si maal nan jedha suusanyaa akka badaa ganas miti kan dhugu bunadha waa ganas miti garuu mana dhugaatii gaafa sana keessa wajjinan naqna nama naan sobee kana waan ta'eef waa baay'inatti taasisuu gaafa machaa namuu waa baay'ee baasa odeeffannoo baay'ee qaama funyaanitti jechuudha horii gurguran jechuudha. Kana Oromiyaa keessaa isa dhiisa Oromiyaa keessa funyaatti hidhatanii jiru lola kanaaf completely qophaa'aniiru. Gaafa hararritti ta'e mallattoon toon sun kan barreeffame tochuu mootorofaa sanadha waan ta'eef shinaa yeroo biraan siif kaasa xiqqoo xiqqoon qaba akka namni xiqqoo ishee miiratee akka inni kan barbaade akka iccitii jiru nan barreessa na caala namoonni beekan jiru namoonni hedduun dhiis kan hin kaasin kan naan jedhan jiru waan baay'ee sodaatamu achi waan baay'ee hamaa waan ta'eef hin tuqeen jechaa ture taatonni namoonni taphachaa turanii waa'ee mootii kana eenyumtuu hin beeku maaliif abiyyi mootorofaa fi jechaa ture mootii too sanadha mootii too sanarratti yeroo inni alaabaa wantoota kaartaa Itoophiyaa fa'aa lummuxxii yeroo inni godhee jecha inni fayyadamu neeshin fayyada afaan Oromoo fa'aa fayyadama afaan Oromoo barreessu namoonni akka gaariitti ilaalaa turu waan sana loojikii isaan barree akkaataan itti namaatti turu akkaataa isa jechoonni fayyadamu gochaan ni godhu haasaan ni godhu sana akkaataa namoota bakka xiinsammuu namootaa rukuteera akkaadha. Fidifee amma fakkeenyaaf biyya afaan Oromoo barreesse yoo jedhee Oromoo afaan federaalaa godhe siin jira waan afaan Oromoo afaan federaalaa waan godhetti fakkaata akkaadha. Loojikiin isaa garuu kan biraadha akkaadha. Jecha inni fayyadamu yeroo inni kaartaa lummuxxii fa'aa godhe mee beektu atis mormiteetti ta'a. Lummuxxii gochuun isaa waa bira hiika biraa qaba jecha inni fayyadamu neeshin jedhe. Yookiin Ingiliffa dogoggoretta inni maalumaatira sammuu keessatti kana dhiibee gashaatti akkaatira warroonni bashootaa baay'ee sappoortii godhu dhugaatii maaliif wanti siinsi miidhuuf dhufaa turu naannoo miidhuuf dhufaa tira waan ta'eef sodaadheen dubbachaa tira akkaadha kanaaf wanti ta'aa turu burjaajinuu uumaa turu maal ta'aa turu akkaan kun guutummaan Oromoon baay'ee laafeera dhugaasti dubbadha Oromoon humna hin qabu isaa kanaan beekumsa qaba dheeyoo yaadatu joonjeera akkaadha kanaaf ka'uu qabaa hubachuu hin danda'u qaba akkaadha waan hoo jedhaniis akka durii kai qeerrotiin karaa cufi barbaade ta'u kai maal ta'e kai kana ta'e miti waan ta'eef kai qophaa'e of eegire bakka waan ta'eef si dhufe an karaa cufiis maal jeessa hooyi hooyi isa girrisanii ol faana kaan akka odoo hin taane taayiraadhu waan ta'aa turu beekin kana ta'aa tira lafa qabateera kana buqqisuuf baay'ee ulfaata kana sirreessuuf waggaa baay'eetti fudhata dhugaasti dubbachuu baay'ee humna aljabaateera waan ta'eef an carraa kana kan dubbachuu handeef tokkoffaa irratti odeeffannoo jiru qindeeffachuu fakkaata. Inni kun mugaaf sooshaal miidiyaa irratti dhiibee gaafa dhufu dirqama baasuu danda'u qaba namoota baay'ee maatiin diigamaa tira tokko siin kaasa. Tokkotu Facebook isaa bukkee geeraa wajjin haasaa ture. Abaluun beektaa naan jedhe. Eeyyee maal wanti immoo beektaa naan jedhe maqaan isaa sii kaase. Eeyyee maal beekaa niin jedheen yoo hin beeku densoo bakka naan jedhe. Kana booddee akka inni maatii isaa diigan beekaadha. Maal godhanii gurbaa kana niitii isaa hojii walitti adda buusa akka gadi fageessin dubbaddu gachiitii maatii waan ta'eef. Niitii isaa hojii walitti adda buusu kana booddee gaafa wanti oduu gurbicha maal taane abbaa torbe fakkaatanii booddee gurbaa maxxansu akkaadha. Ijoolleen kun ijoollee biraa jiraatu akkaadha. Ijoollee kattaa biraa jiraatu nama lamaan isaanii beeka. Innaa kana booddee kee abaluun immoo beektaan naan maali wanti immoo wajjin akka firaadhaan hin jedheen bakka kana namatti himiniiti naan jedhe. Barreeffasaa moobaayilii iskiriipshii godhee si ergamu kan moobaayilii diitu waan hin taaneef koompitara diitu ta'uu danda'a kan moobaayilii diitu waan hin taaneef iskiriipshii godhee si erga. Dhugaa isaatiif jechuudha. Wanti immoo takka namni ishii naan jedha. Irra dhugaatti immoo iccitii keessi hin eegaadhe wajjin haasa'e akkaadha. Maaliif sobdoo wajjin haasa'attira waan ta'eef sobdoo wajjin dhugaan haasa'u. Sobdoo wajjin dhugaasa soo akka kan beekamis akkana akka adda maaliif nama oolchuuf bareechuu bachuun qabachuun bubaa jedheera beekasa kan. Ittiin himini maal naan jedhee akka wajjin haasa'u naan jedhe. Maaliif hin jenneef waan isaa beekan. Si dhufeera miti. Wanti immoo takka nan jenne kana booddee raadhee akka itti himne haasa'e erga rifatee booddee abaluun immoo beektaa naan jedhe. Hin beekuun jedhaan waamuu naa ka'a. Gammachuu beektaa naan jedhe. Hin jedhe inni isa kana balojjii wantoonni odeeffannoo kan akka ati kaa'aa turu maatii akka haatan tolchaa turani. Warroonni jala jiran taphattoonni kun advaanteejii dhuunfaa isaanii taphachaa turu waan ta'eef itti galma abiyyiitiif dhaqu waan ta'eef. Jecha inni jedhe waan fedhii isaanii guutuuf kan akkana ta'a waan jedhu kan. Kanaaf burjaajiin uumamaa jiru sanarra keessa uumamaa jira. Abiyyi mootii miti. Piraayim ministeera malee mootii isaan beeku. Akkaataa hiika isaan beeku waan ta'eef sana galaatti irra keessa taa'ee nachiif taa'ee foloo nachi taa'ee iyyaa turu sunis sana wantochaa jira. Intarastii isaa eegaa fi turu duubaan hin qabuuni fedhii isaanii eeguu fi loojikiidha waan ta'eef sammuu isaa irratti taphatee rakkaadha. Kana waan ta'eef saa barbaade nama rukutaa burjaajiin uumaa jira maal ta'aa jira kana waan ta'eef waan kana irratti akka itti dammaqu jechuun yoo fillee nama irratti itti dammaqu akkaadha. Kanaaf Facebook irratti waa'ee fakkadaan akkana ta'e marroon akkana ta'e odeeffannoo warroonni foloodan sana warroota abiyyiin ta'e lafa kaa'ee akkaadha. Garaagarummaan oboo gidduu jiru garaagarummaa akkanaan jiru waan argi kaattiin qabus carraa kanaan kan hin dabarfadha akkaadha. Isaan waan achi fitatanidha. Garaagarummaa ani waa biraanti fakkaatee nuti barreessuu yaadaan ture. Garaagarummaa hooggantootaatidha. Garaagarummaan hawaasa keessa jiru garaagarummaa wanti lafaan hin jiru Oromoon Oromoodhuma inni odeessan sobadha wanticha nabbantu beekaa
namoonni qarshii gashaa maal gashaa kana goda kana guuti si ejin yeroo jenni maxxansan af barreessan abbaa isaa adda baasee immoo nama laadduuf qabakka kana waan ta'eef inni irra ta'aa jechuun isaa beekan ko. Haa ta'u dhugaa tokkoffaa dhugaa yaada nama fageessa maalii fi wantoota tokko wanti ciccimaadha. Dhugaatti amma oodensii kee ilaalta dhaggeeffattoonni keenya hammamtuu hundi waan dubbatamu kana hubataadha kan jiru. Maaliif waggaa 3 arfan kana keessatti waan argaa anumtuu ati qaaman kan wanti beektu dhiisiti ani mataan koo wantootan ilaalaa ture. Wantoota amanuun sana rakkisu gaaffii ijumti naa baname namaa banamaa yeroon aaru kophaa koo waan uummatichatti deemaa jiru waggaa duraa kaanetti maa ture namni akkumaatiin majjette sana mirqaansa kanaan hooyiidhaan wal fuudhee deemaa dhaqee kun ogarbummaa isa rakraqii keessaa hin baanetti wal gashaa tasgabbaa'ee hayyuun waa qoratee dhaggeeffatee uummata kana geggeessu dhalachuudhaaf dirqamaas baafnee miidiyaa irratti wantoota tokko cimaa wanta jedhamu kana tokkoon hin dubbanna gammee yoo akka ati yeroo argatte wiikendoota irrallee madduraa sanbattawwan irra yeroo keenya qabannee bal'inaanii waa'ee keessumaa toosanaa waan akka baratamu ani barbaadu ani hamma tokko konseptii isaa argadheera wantoota ta'an irraa maddeewwan ka'umsi isaa si ture ergan sirraa fi xeesaa argadhe waan baay'ee ilaalee neetwoorkii koo babal'isee biyyas gashee ilaaleera wanta sana uummata barsiisuu qabnaa balaa hamaatu uummata keenya deemaa jira. Uummanni keenya gama kanaan dammaquu danda'uutu irra jira. Hayyuun dammaqee hirribaa ta'ee uummata geggeessuu danda'uutu irra jira. Guddaan si galateeffadha gammee yeroo ammaa kana keessatti as baatee hamma kana xiqqoo wanta kanarraa nuu jechuu kee walitti deebinaa baay'ee galatoomne. Egaan daawwattoota keenya neetwoorkiin xinnoo si jalaa baateettiinis xumureera gammee baay'ee galatoomne. Egaan daawwattoota koogaa akkuma beekamu barri bara teknooloojiiti. Lolatu kanatti deebi'eera. Lola kana lola diijitaaliiti. Lola lakkoofsaati. Lola zeeroo fi waaniiti. Lola kana keessatti dammaquu danda'uutu nurra jiraataa. Barsiisaa Abdiisaa Atoomsaa guddaan galateeffadha. Deddeebisee tan isinii fidee wanta mari'annu qabnaa. Wantoota mari'annu kana qalbiidhaan hubadhaa irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa. Wantoota tokko wanta iskiriiniitti finnee sin argisiisna. Walumaa galatti wal barsiisuun dirqama ta'a saba kana baraaruun dirqama ta'a. Fayyaa ta'aa walitti deebina daawwattoota keenyaa nagaatti.